Maashaallah tabarakallah meeshaa baay'ee takka namatti toluu fi meeshaa bakka babbareeda wayii qabadhe dhufeetiin jira hordoftoota kiyya. Egaa guyyaa 4-3 takka isinirraa badee viidiyoo meeshaa moo guyyaa 2 waan hedduu isinirraa badee natti fakkaate. Egaa isinirraa badee jira jechuudha. Hundaafuu dhiifama guddaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha ani nagaa alhamdulillah. Isinis nagaa akkataatan abdiin qabaa. Itti aansee meeshaa babbareeda kanneen gatii isaa wajji akkuma baratamee dura isinitti agarsee gatii isaa isinitti hima jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa sammuna kana xiqqoo isinirraa badee dhiifame isiniin jedheetiin jira. Qufaan illee xiqqoo naqabee ture sanuma saniif babbadee. Maashaallah tabarakallah meeshaa babbareeda ta'e kun akkuma argaa jirtan kana kuni bakka sahaanii irratti daradaran sufraa babbareeda mana keessatti beekamaa ta'ee fi yeroo kamuu nama kamuu bituudha meeshaan. Hedduun isaa gatiin isaa qannasutti jira maashaallah tabarakallah hundi keessanuu warri meeshaa bitatuuf karoora qabdan jidduu meeshaan qannase kana bitadhaa isiniin jedha. Wanni akka sahaanotaa wanni akka wanta tokko qannasee jira jechuudha. Hundaafuu wanni tuni sahaanii 12 qabatti dhixxanii asirratti daradartan jechuudha. Akka jalaa sun immoo bishaan jalatti gadi qooraa. Itti aanseen kun bakka fal'aana garagara keessa kaa'attanii wanti tuni maashaallah baay'ee takka barbaachisti. Egaa hunda isaatu gatii isaa isinitti kan himu ta'a gadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Warroonni distii seeraamikii naan jettan jidduu isin dhufte tana bituu dandeettan jechuudha. Garuu yoom akka isin baddu hin beeku. Yeroo lammaffaaf bitaa jira distii tana. Baay'ee takka bareeda jajjabina ta duraatirra qabdiyyuu gatiin isaa xiqqoo gargari. Maashaallah garuu baay'istee bareeddi jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa akkuma gizee kamuu meeshaa akkanatti isinitti agarsiise egas booda gatii isaa isinitti kan himu ta'a. Egaa hundi keessanuu mootu warri meeshaa na biraa qabdan suuta obsaan eeggadhaa meeshaa keessan jechuun wanni isin jarjarsu hin jiru. Warri isin ganaa bituu yoodulee suuta tasgabbiidhaan meeshaa babbareedaa fi meeshaa kwaalitii akkuma yeroo kamuu bitutti bita jechuudha. Ariifatanii waan hin taane bituun hin barbaachisu. Cilfaa ta'eef cilfaan garaagarummaa cilfaa kana laala hedduu takka furdoodha yabbuu. Cilfaan akkasuma sibiila tokkiin guutee jira. Garuu akkanatti lafa kaan cilfaa fakkaata garuu garaagarummaa qaba. Cilfaawwan babbareedaa fi isii tokkoffaa taateen bitee cilfaa arfan tanaan jechuudha. Hordoftoota kiyya guddaa fi diqqatti hundi isaatu kun furdinni isaa xarzii kanaan laaluu dandeettanii. Meeshaan biyya keenya keessatti yeroo baay'ee rakkisaadha jechuudha. Meeshaa tokkotu qulqullinni isaa gadi bu'ee sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jechuun jira. Itti aansee tirii yeroo jalqabaatiif bite ani hedduutu akkana ajaa'ibe tiriin kun jechuudha. Furdinni isaa ulfaatinni isaa yoo akkuma ilaalchaa kana rooma qabaate maashaallah tabarakallah guddaa haga diqqaa. Itti aansee wanni fooyyee kun kashunkurtii irra naqatan kun ka duraanii caalaa kun fooyyee dhufeetiin jira. Baay'ee takka furdaadha. Akkasumas saayiziin isaallee guddaadha kun jechuudha. Agartanii akkuma argaa jirtan abbaa afuriiti. Abbaa afurummaa isaa qofa osoo hin taane qaawwi isaa kunillee ka duraa sanirra xababbi jedhee dhufe maashaallah. Kallattii mangara meeshaatti isin dabarsa gatii isaa saarbisiin tuni isii jidduu galeettiidha. Kallattii manka Duubaa irraa dhufuu barbaadan haga qarshii 5,000 kaasee haga qarshii 7,000 jira jechuudha. Tuni ka gizee kamuu bitu qarshii 4,000 bitee eelee tanallee gizee baay'ee bitutti jira. Eelee abbaa sadii keessatti duraanii sun baddee jirti abbaa sadii hiikosam qarshii 13,500. Itti aansee sufraan kuni beekamaadha jechuudha. Yeroo mara viidiyoo keessatti maashaallah tabarakallah sufraa baay'ee takka namatti tolu kan nyaataa fi kabuna qarshii 3,200 bita jechuudha. Itti aansee ka sahaan saarbisii irratti daradaran kana akkasumas maankaa cilfallee garachaan ni qaba bakkisaan kan qarshii 500 ka qarshii 1,000 illee jira barbaadan ka qarshii 250 illee jira kun jiddu galeessa jechuudha. Asitti immoo maxxashaan tuni isii oriijinaalaa fi isii tokkoffaa taate maxxashaa tana gizee bitattan lammaffaan isii jirti jaalattiiwwan takkiin jechuudha. Barreeffamni hundi akkanuma ta'ee garuu qoomni isaa garaagarummaa qaba. Hundaafuu tan akkuma beektan qarshii 5,000 isii 3 jechuudha. Hordoftooti ka tokkoffaatiin jechuudha. Ka lammaaf sadaffaa barbaadan qarshii 3,500 qarshii 4,000 illee jira. Hundaafuu akkasii. Egaa manqurquraa tana hunda isaa gizee isinii bitu tanatti jijjiiree jechuudha. Baay'ee takka jajjabina qabdi leetira 3 tokkoof 2 garuu hin dhabee gamma. Leetira 3 tana qarshii 1,500 bitaa jira. Isin immootu bakka wanda biddeena keessa kaatan biddeena muraa jechuudha. Isaanii tana namni hunduu jaalateetiin bitatutti jira. Akkasumas viidiyoo kiyya keessatti ni beektan jechuudha. Isaanii waan tokko yoo bitu waan bareedaa waan ka duraanii irra fooyya'aa ta'e bita jechuudha. Maashaallah namni martuu tanuma na jette garuu argamtu bakka maratti tuni diizaayinii alaatiin dalagamti. Biyyuma keessatti oomishamti garuu diizaayinii alaatiin oomishanii kun waan ka durii sun ni jira jechuudha. Qarshii 250 gatii isaa barbaadanii. Tuni garuu akkuma argitan diizaayiniin isillee baay'ee namatti tolti. Meeshummaan isillee bareedduudha jechuudha. Jajjabina qabdi kaan caalaa kabii kennaa sun furdaa ta'ee garuu agas maraa miti jechuudha. Hundaafuu isii takkitti qarshii 400 bitee dura qarshii 350 bitaa ture dabalteerti. Saayiziin isillee jiddu galeettidha. Diggoo miti sun kanarra guddallee jira.
Itti aansuun immoo as biratti distii seeraamikii abbaa sadii akka carraa ta'ee dheengadda isinitti himee ture kadhadheetiin naaf maamilti Finfinnee irraa ammallee mootu akkasuma isin hunduu anaaf obboleeyyan kiyyaa yoo argame isin maraafu isiniif gaafadha. Garuu gabaa irraa baddee jirti isiniin jedhee jira. Hagammaa hin seenne feekiin guutee jira. Isii kanatti deebi'ee biteetiin jira jechuudha. Baay'ee takka jajjabina qabdi. Akkuma suuraa irraa sana isin ajaa'ibu akkuma suuraa irraa san jechuudha. Gizee baay'ee meeshaan suuraa irra kan jiruuf keessaa tokko miti. Distiin tun hedduu takka waan itti tolteef akkuma suuraa irraa sanii banulleen hin barbaachisu. Garuu namni martuu meeshaa ofii baasee ilaaluu barbaada. Osoo bananii ooma rakkoon qaban sa'aatiin yoo na dheerate sabbaan fedhee ilaala meeshaa akka meeshaa jechuudha. Garuu nama saniifis yoo addaan babbaasan yoo deebisanii akkasittiin kaayin rakkoodha jechuudha. Kwaalitiin nati isiitu hedduu takka namatti tolti. Seeftiin isii jechuudha. Akkaataan isaan itti kaa'anu kun kana fakkaatti abbaa sadiiti. Kun akkuma argaa jirtan kana kurreenis illee ka irra gadi deemu kana qabaa. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa qabanan isaa keessa jira. Qarshii 7,500 bitee fi akkuma argaa jirtan tana kun akkasuma akkuma sirraa tana jirti jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee takka bareeddi. Meeshaan kisi tokko jaalatanii yoo deebaniin bada rakkoon isaa jechuudha. Hundaafuu tana bitee jira. Itti aansee saanii tana cilfaa isii wajjin naan jette suuraa manatti ergite saaniin tun tokkoffaaf lammaffaa qabdi kun tana fakkaatti. Tana taataattee saarbisii suuraa uumamu ofirraa qabu takka jira. Isanatti hin tolle kan adduma biteef qarshii 350 cilfaa wajjin. Itti aansee mootu saanii biddeena muraa tana baay'ee jajjabina qabdi. Saanii na baatuun baay'ee yeroo baay'ee rabbaatu garuu isii keessatti rabbaatus jirti tun amma furdoodha yabbuudha. Ani waan rabbaan hin bitu daarzana tokkotti biteef jira. Qarshii 1,350 biteef jechuudha. Tanniin taatee taawwabaa qabdu hundi isii tokko miti tun jajjabina qabdi. Itti aansee isa kana geengoo an gizee duraa bitu san yoo beektan isaan ta'ee kuni roga arfeen jechuudha. Kan ammoo walakkaanaa biti naan jette walakkaan isaa qarshii 750 bitee fi jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa akkuma asii argaa jirtan kun immoo kuukisii jira. Kunoo saanii wal fakkaatu kanneen maachii godhii ka kuukisiitii fi saarbisiiwwan walitti bitnaan jette anuma garagaraatti isinitti maakuma bitametti jechuudha. Walirratti inni dhufu hin jiru. Ka kuukisiitaan 100 ka shoorbaa kana 450 ka itti dhugan kana qarshii 100 ka qarshii 60 illee jira garuu sun haphiidha. Itti aansee saarbisii tan hedduu takka jaaladhe. Meeshaa kanneen gizee fidan tokko tokko haphii wayiiti tokko tokko furdaadha jechuudha. Amma saarbisiin kun baay'ee takka bareeda furdaadha. Maashaallah baay'isee furdaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma dura isiniin jedhee meeshaan kunniin hundi gizee baay'ee wal fakkaataa halluun isaa walaa fakkaatu malee furdinaaf haphinni isaa walitti hin dhufu jechuudha. Tokko tokko furdisanii fidanii tokko tokko haphisanii fidanii saarbisii tana baay'isee jaaladhee jiraani. Firee lama bite naan jette isin saarbisii isaa fakkaatu naan jette kuni ka tokkoffaatti biteef kanatti toletti jechuudha. Qarshii 450 lama biteefi jira. Kana fakkaata meeshaan isii kun wal fakkaatu kun itti aansee mastaxabaa tana beekamtuudha 300. Itti aansee mootu maammasa tanallee isii firee 5 qabdu qarshii 300. As bira wanni natti tole cilfaawwan tunniin cilfaa baay'ee oriijinaala taatee fi isii yabbuu taate kunoo xarzii isii ilaaluu dandeettanii maashaallah baay'ee takka bareedii jechuudha. Didiqqaa firee lama guuddallee firee lama biteefiiti jira. Cilfaan cilfaama ta'ee fi miti waxii gizee baasanii nama harkaan laafuu tokkiintu jira. Hundaafuu waan akkasiin bitu hundaa isin ilaalaa jirtanii isinii fageenya irraa ilaaluu irra immoo anaa bitatu beeka jechuudha. Cilfaa guddaa san firee tokko isaa qarshii 300 lama biteefi jira. Didiqqaa san immoo 250 biteefi jira jechuudha. Hordoftoota kiyya albeen kun is tokkoffaa fi bareeda ta'ee maarkii isaa isinitti agarsiisa jedhee garuu hin balaqqisaa jechuudha. Albeen kun ka Jarmaniiti. Kana ta'ee suuraan isaa akkanuma ta'ee barreeffamni isaa Chaayinaa jedhu tokkiin jira yeroo baay'ee kun ka Jarmaniiti jechuudha. Kun haga tokko isin mul'ata yaada. Egasii isa guddaa jechuudha qarshii 500 firee lamatti biteefi jira. Kanarra guddallee jira yoo barbaadan kan lafeen cabsan tokkillee jira. Kunis maashaallah jabaa jechuudha. Hordoftoota kiyya isa lamatti biteefi jira. Albee kana ta'ee kafeekii jira jechuudha. Akkasumallee immoo albeewwan qabannaa adii qabu tokkiin yeroo dura anuu mana kiyyaa ni qaba albee sanii inni suniif albeen kun walitti hin dhufu jechuudha. Hordoftoota kiyya maktafaa isa bareeda ta'ee fi jiddu galeessa kana ta'e qarshii 250 biteefi jira. Kun immoo dhooftuu hanqaaquu waan garagaraa ittiin kurattan qarshii 200 biteefi jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kun kana fakkaata. As biratti immoo saanii feermuuzii yeroo jalqabaatiif bitee abbaa sibiilaati naan jette. Saanii feermuuzii kan namoonni baay'een keessan na gaafataa jirtanii saaniiwwan feermuuzii biyya keenya kun akka biyya alaati moo akkamisiin booroon naan jettan dhugaa dubbachuuf ani hin beeku.
biyya alaa deemee waan arginiif ka biyya alaa sani mana kiyya keessatti illee fayyadamee beeku isaanii kana jechuudha. Kanaafuu waan irraa beeku takka hin jiru garuu wanna isinii bitu hunda tokkoffatti gaafadhee isinii bitaa hundan beeku kanumaa jechuudha. Gara isaanii tanaatiin amma sibiila naa bitnaan jette abbaa sadii kunoo tana fakkaatti qarshii 3,500 biteefi jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa as biratti immoo kunoo distii abbaa 4 bitee yeroo jalqabaa yeroo lammaffaaf bituu distii tana. Distiin tuni baay'ee jechuun guddaa baay'ee hin qabdu giddu galeessa jechuudha arfanuu garuu immoo baay'ee natti furduudha baay'isee bareeda arge jechuudha jechuun karaa gammaa laala keessa abbaa 5 sanniin gosa hedduu jiraame isaan keessaa hunda isaanuu keessaa tanaa fi Aynaa torba ambite saniin illee taatee abbaan 4 jirti. Distiiwwan xixiqqoo tana keessaa isiin bareeda tana jechuudha. Abbaa 4 furdoodha. Qarshii 2,400 biteefi jira isii 4 jechuudha. Tajjabina qabdu. Ta qarshii 2,000 ta qarshii 1,800 illee jirti yoo barbaadan. Garuu fiigeeta furdoo hidhee bite ilaalee biteefi jira. Akkana isin jedha hordoftoota kiyyaatti ansee mootu as biratti wanti haarofni viidiyoo kee keessatti tirii kana. Tiriin kuni hedduu isa ulfaata. Ani jechuun sila maaluma jedhee aga shakkuta dirasii jechuudha. Guddina illee qaba baay'ee ulfaata illee yoo horooma qabaate maashaallah tabaarakallaa namni kamuu osoo bitateetti natti tola yoo horooma qabaate garuu fayyadamee hin ilaalle tiriin sun fireen sadii qarshii 2,500 itti aansee immoo as biratti kunoo wanni kana ka shunkurtii irra kaatan kana baay'ee takka jaaladhee fooyya'ee irra ka duraati irra qarshii 700 bitame inni qarshii 600-500 illee jira akka qarshii 300 jira yoo barbaadani. Egaa kana fakkaata viidiyoon kee laayikii godhuun dagatina guyyaa gaarii keessa oolaa baay'ee.